Gawo yetaabbaatu akkam jirtani baga jiraatanii dhiyaadhaa ol dabra ta'a shir godhame walii qoqqooda qoqqobbiin guyyaa afuraffaa milkiidhaan xumuramaa jira waan kalee adaamarratti dubbatame alatti arallee investimentiin baankii Itoophiyaa amanee jira waan biyya keessaa deemaa jiru hokkara biyya keessaa deemaa jiruu fi sababa corona rakkoon nu mudachaa jira wanni kun dafee hatattamaan furmaata argachuu qabaa je'eeti investimentiin baankii Itoophiyaa dabarsee jira ganama kana EBC tu dabarsee jechuudha dafee wanni kun hundi hatattamaan furmaanni itti kennamu baanaan biitti kara biraa deemaa jirti jedhee dubbatee jira kanaaf hudhi qayroo qabi qayroo itti muddii jennaa jechuudha tabira waa'ee pirezidaantii anillee pirezidaantiin jedhuuni Shimallis Abdiisaa gurbaa jedhan nama fayyaalee sana fakkaata gizee ilaalu fayyaalummaa qofaa miti edaa soballee ni beeka namichi kalee dhufeeti sobaan garaan boqoysee deeme 99% sobaan garaan boqoysee deeme jechuudha sanuu kostar je'ee hin qaanfatu nutti kijibuu fedha isarraa illee waa jajjannaa qoqqobbii guyyaa afuraffaa irraa kanallee xiqqoo waa irraa isinii tuttu'ina sun ajandaa lammaffaati fi waa'ee Jawaar le waan arra keessa oolan sanirraa illee dubbatamee jira sanillee xiqqoo dubbanne jechuudha yoo yaa dhihaadha share godhadha irraa dubbannaa jechuudha ammoo duuba bal'inaani obbo Shimallis Abdiisaa interview isaa san xiqqoo irraa dubbatamuu qabdi maaliif maqaadhaaf pirezidaantii Oromiyaa waan ifiin je'achi taa'uuf waan inni haasawu kalee dubbate keessatti kijiba inni kalee dubbate keessatti irra deddeebuudhaan TPLF hamata Abiyyi Faarsa TPLF hamata Abiyyi Faarsa yeroo takata gizee laalu tana kuma nafakkaate namichi gizee laalu tana Dr. Tana nafakkaate dhuga maaliif jennaan qulla wanni inni haasawu hundi is nonsense maaliif jennaani dhugaa haa dubbannu ABO'n arraan tana TPLFin nuti miseensallee ta'uu baannu onnee teenya keessa nuti ABO'dha tana nama hundaa beeka isaan arraan tana akkas namni silaa sadarkaa mootummaa pirezidaantii taa'u haasawa ganda keessa haasawa fakkaatu waan seensii waan bishaan bircuqoo takka waliin kaafne haasawa oolee jechuu kale waan amma hiriira farratti huno wali firoomanii baandiraa ABO'tii fi baandiraa wannaa qabatanii what the hell is going on with this guy man warri Tigraay Sahara Mokoniniif sagalee ta'uuf yoo dhufanii hiriirarra dhufan that's fine with us Oromoonis namuu khamiseensa ABO'n ta'in immoo onnee isaa keessatti ABO'tu alaabaa fi qabatee dhufu abbaan fedha alaabaa Itoophiyaa sabab sablammoota qabatee yoo dhufe that's fine namni waliin hiriira baha malee namni gattaa'ee waliin haasawee iccitii wal dabarfatee kana godhanna waliin jeen jiru kanaafu wanni isaan haasawa waan haasawa jaarraa 21ffaa wajjin deemne haasawa yeroo wajjin deemne waan akkana haasawaa jechuudha kuni maal agarsiisa muddama isaa agarsiisa jechuudha Oromoon bilisoomnee jirra waan harka qabanne harka baasuun qabnu jeen nutti hime irra deddeebuun isaan kana hamate nuti dhugaa yoo dubbannu taate namni confidence hin qabne namni TPLF tolfatte keessa dhaaba Oromoo keessa ABO osoo hin taane dhaaba Ihaadig jedhamu dhaaba OPDO jedhamu ka Ihaadig jaarrate ka ergamaaf uumaman jechuudha san keessa warri adda durummaan ergamaa ture tokko Abiy kuni waan shakkii qabu miti Abiyyuma arra inni nu faarsu jechuudha so kanaafu hundi isaanii OPDO'n matarraa haga miilatti wanni isin godhaa turte maali TPLF ergamaa turte TPLF tu tolfate ammallee hanaa qaban akka namni guyyaa yeroo jawwee arge namni guyyaa jawwee arge galgala teepha dheessaa jira waa hunda TPLF akka nu godhe TPLF akka deemtanii loltaniini maal nuun jettan nuti hay erga federaaleef hin jettan erga nuti mootummaadha nu bilisoomne nutu harkaa qaba nu waa godhaa jiroo jettan hunoo deemtanii loluuni wahi Libiyaa da moo wahi Nigeria da Tigray achuma ollaa keessa jirti huno mootummaa naftanyaa isin waliin dalagaa jiru naannoo Amaaraa wajji isaan keessa ba achi deemtanii qawweeni qabdanii deemtanii TPLF lolu that's it akkami namni sadarkaa mootummaa pirezidaantiirra jiru namni prime ministerirra jiru haasawa talkaashaa ganda keessa gadi bu'ee alaabaa nama lama baramma saatan taanis baramma saatan Tigraayummaan itti dhagaamtee dhufteera alaabaa isii qabatte kunis Oromummaan itti dhagaamee dhufe malee politika haasawuun dhufne nanni dirree hiriira irratti alaabaa san qofa ilaa sadarkaa ministeerummaa akka isaan itti gabbu'anii waan isaan haasawun laala alaabaa qabataniiti wajji dhufanii firooman barakka waan guddaa godhanii dabarsan
ay kufaati waan qabattan dhabuu keessan kanaan beeksiftan jechuudha. Kanaafuu ilmi namaa fedhu alaabaa hadiyyaa haa qabatu, alaabaa Tigraay haa qabatu, alaabaa abbaa fedhee naannoo ofii qabatee mirga ofii kabachiisuuf namni federaalizimitti amane dhufuu danda'a. Kana jechuun wanni ja'an jechuu miti. Kanaafuu kun hundi maal garsiisa? Muddama Abiyyii fi Shimallis keessa jiran garsiisa jechuudha. Maaliif isaan uumama isaaniitti ergamuuf waan uumamaniif still angollee qabatanii erga Oromoon qeerroo lubbuu 5,000 gabbartee angorre isaan keessa boodellee aboo nuti self confidence hin qabnu. Humna ittiif bulchinu hin beeynuti. Hottaa isin nafxanyaan nu ergadha jedhanii isaanuma amma kadeebee nafxanyaa fardate. Isaanii mi fe'amaa jiru. Oromootamtu Tigreedhaaf fe'amaa jira yookaan TPLF fe'amaa jira. Nobody. Namni fe'amuu barees ka ammallee nafxanyaan fe'achaa jirtu isaani. Ana kaniin argu kana ragaadhaan ka argaa jiru Oromoon ti kana jechuudha. So kanaafuu Shimallis Abdiisaa wareeree waan godhu wallaalee ugu takka ni qoflaa ugu takka achi ja'a waan qabatee gadhiisu wallaalee kabira afaan Oromoo afaan federaalaa gooneen hunjaa yabbaleessoo. Namichi kun ifi mataan isaa likkii jirti. Mataan isaa cunduraan kuni mataan isaa likkii jiraa hidha gaafiin teenya. Hedduu nama gaddisiisaa nama saalfachiisaa akka naannoo mootummaa naannoo Oromiyaa akka pirezidaantii bishaanii fi waan hin jirre investimentii goone jedhee nu lakkaa jechuudha hunda. So kanaafuu qeerroon itti mudditee jirti boodarra immoo haasawa isaa isinirraa gabaabsuuf dhumarratti waan jedhee ummanni keenya aangoo qabanne tana dhufee irratti nu gargaaruu qaba. Ergamtoota kana dhiisee nurratti nurra jabeessuu qaba. Nu wajji dhaabbadhaa jedhe boodarratti. Edaanuu ni beeytanii jechuudha. Qeerroon yookaan ummanni Oromoo akka aangoo qabu akka humna qabu ni agartanii ni beeytanii jechuudha. So kanaafuu amma dheengadda isinii fi Abiyyi faan qeerroo diinee jirra qeerroo facaafnee jirra amma abbaa feene galaafannee abbaa feene fuune hidhaa keenya jiraannaa jettan. So eessaa dhufe sochiin amma deemaa jiru kun qeerroo waan hidhamaa miti. Qeerroon Oromoon akkitti isiin jaaramte akkan diigamne jaaramte. Yoo tokko du'e tokko itti dabra. Qabsoon Oromoo kaansariidha. Sabboonummaan Oromoo kaansariidha. Dhiiga namaa keessa teessi nama keessaan baatu. Kaansariin fuudhee si jeesa. Kaansarii yoo si qabe dawaan qabu si jeesa. Qabsoon Oromoo akkasi. Oromoon haalli isiin sabboonummaan isii itti deemaa jiru tokko tokkorraan itti dabraa deema malee never ever waan dhumataatii miti jechuudha. Kanaafuu abdii murachuu qabdan. Qeerroo cabsinee jirra. Ammaan booda dimixmaatii isii baafne wanni sochoon jiru jettan. Maa duba arra investimentiin wannaa baasanutti. Arra EBC'n investimentii baankiin Itoophiyaa maal jee baase? Sababa koronaatii fi sababa hokkara biyya keessaa deemaa jiruuf rakkinni keenya rakkoo hamaan nu mudataa waan jiruuf dafnee waan kana furuu qabnaa jee waywaatee jira already kun eegala. Boru amma salphiisen abbaa miidiyaan ban yoo isaan boru shunkurtaa fi timaatimiin gabaasne ammallee arguuf teessan jechuudha. Kana deemaa jira jechuudha. Kanaafuu obbo Shimallis Abdiisaa wanni ati kalee dhuftee haasoyte ta duraan duraa dhibbatti harki 99 soba wanni ati haasoyte. Wanni ati dhuftee haasoyte hundi waan bishaan birciqoo takkan kaafne sobaan gurra nu duuchitee gurra nu coomsitee nu biraa deebitee jechuudha. We feel sorry for you. Arraan tana meedeem pirezidaantoota naannoo hunda laali. Pirezidaantii naannoo Tigraay laali biitti isaa nagee qabdi. Karaa kibbaa deem namuu nagee qaba. Namuu naannoon ta Oromiyaa qofa. Maaliif ati farda? Nafxanyaan Abiyyi fe'atti. Ati immoo Abiyyi si fe'ataa jechuudha. Farda jechuudha ati fe'amaadha. Kanaafuu ati moraalumaahu ilmaan Oromoo yookaan qeerroo itti qeexu hin qabdu. You have no moral. Moraalii ilmaan Oromoo itti qeexu takka illee hin qabdu jechuudha. So kanaafuu Shimallis Abdiisaa as deebitee akka waan qabsoon Oromoo aangoo hanga isin harkaa qabdan qofaaf aangooyne. Bilisummaa argannee jirraan hojjetta. Ajjechaan gaafati warra maal jeessa warra gumaa wajjin nuti wanni hin taanu jee Tigraay warra gumaa amma maaltu deemaa jira? Hayya waggaa 27 Tigree nu fixee nuti immoo Tigree wajji warri nu fixaa ture OPDOdha. Tigree caala TPLF caala warri aangoo argachuuf guddina argachuuf hundi keessan juulaarraa eegalee warri kutaa 4 hin qara'in generaalli Oromoo warri kutaa 4 kutaa 5 barate kun hundi sababaan inni aangoo generaalummaa irratti ol bahe ilmaan Oromoo anaatu irra ajjeesuu beeka anaatu irra basaasuu beeka anaatu ajjeesisuu danda'a jechuun himi karaa biraa jira. Mee maaliin aangoo argatame? Abiyyi faan ilaa insaa jaaruu wanni isa geesse maal? Julaafaa wanni isaan achi geesse maal? Maal wanni isin gootan hin jiru? Maal jechuudha? TPLF jala shurgud jettanii dura qabdanii waan qabdan ilmaan Oromoo ajjeesiftaniiti aangoo ol baata waggaa 27 Oromoo fixanii waggaa lamaan aangoo argattan kana keessatti immoo
gaafa TPLF irra hamaa waanuma TPLF irra gaggeeffamaa ture ammallee nurra gaggeessaa jirtan jechuudha. Kanaaf nuti ni khaxaane hanga arraatu nuti bilaashuma laalame bar TPLF Oromoo wajji wali lolu jetteeti. Oromoo wajji wal lolurra hijaa Oromoo wajji hijaa waggaa 500 Oromoo wajji walitti hin qabadhu jetteeti malee Haacaalus Joharis they never because intu kan gani beekani mallasi ganama dhaameef Oromoo fittin tuqinaa jeen Oromoo sossobnee binnaan tuqinaa jeen jechu Oromoo gaafa nu qaate galaanaa nu fixxii jeen. Kanaaf Haacaalus haa ta'u Joharis haa ta'u ittiin buune humna dhabaniiti akka jara gawwaa amma angorra jiru kana no akka ummata nafxanyaa humna dhaban no harkisii dhadheeraa ture qabeenya qabdi waa hunda qabdi TPLF gaafsan but they don't want to do political historical mistake dalaguun fedhan. Historical mistake yeroon jedhu nama tokko goota hawaasa keessa goota Haacaaluun goota arra Haacaaluun goota Johaar goota hin tuqamu namni akkana. TPLF they knows they are smarter than you guys. Isinirra smartii waan ta'aniif goota Oromoo tuquun feene jechuudha. Yoo tuqan Oromoo wajji waggaa 500 hijaa walirraan baane wali qabannaan beekan. Kanaaf hin tuqin. Arra sirna silaa isin ilmaan abbaa gadaa bulcha isin hin jaan yaa ilmaan gandaa kijibdoota gaafa isin bulchitanii arra Haacaaluu wareegame. Deebistanii nama birarra qubalaachuu feetanii fi gootanii. Hunoo ragaan bahee jiraame Haacaaluun gallana wal Jawaarii qaranaa nuun jechaan jiranii. Haacaaluu jeefne amma immoo Jawaartu nu hafe jechaan jiranii. Kanaaf wanni isin haasoytan takkalleen hiikaan qabdu birciqoo bishaan takka wal kaaftu this is damn talk wat takka hiikaa namaan kannu jechuudha. Kanaaf isin arraan tana arrallee borullee diinni Oromoo OPDO tam bilchiginna ammallee irra deddeebi'ee waa'ee sabboonummaan nama gurraacha moo nama dheeraadha moo nama diimaadha moo nama akkamiin nuun jaa sabboonaan nama magaala. This guy is dumb man. Dhugaan isin himaani. Hai maal haasa'uu jirta jiran gaafa aangorra jiran bar nama inni deemuuf ni beeknaan gaafa aangorra jiran callisanii jiruu fi uffatanii ammoo gaafa sabboonaaf godhan tana nama inni darbatuuf ni beekna ammoo warruma akka zamana kana isaan facaasan caasaa eenyu maqaan isaa warra ari'ame gaanii jiranii warra amma isaaniif keessa ari'an bar nama qiimaan ari'an amma dhiyootan sababa inumaa ajjechaa caaluutiin nama lafarraa fixanii jiran miseensuma isaaniitu lafarraa fixanii jiran jechuudha. So kanaafu sabboonaa jechuun boonuti sabboonaan jechaa jirru OPDO'n 100 plus hundi keessanuu tokko maraqa dhaggeeffadha. Sabboonaa jechuun magaala moo diimaadha moo dheeraadha smartii nurratti ta'uu fedha jechuudha. Shimallis Abdiisaa sabboonaa jechuun faallaan isaa faallaan sabboonaa isin ergamtoota warra TPLF fi'achaa bahee amma immoo nafxanyaan fi'achaa jirtu faallaa kanatti jechuudha. Isin warri ergamtoonni ergaa bare malee amma ati namoota kaanii qubalaattaa namoota wanni jette jechuudha. We don't care suni nu laallatu dantaa keessa nuti OPDO walaw ammaan booda dantaa keessa hin qabnu tokkoofillee. So kanaafu akkas fakkaata haasawni Shimallis Abdiisaatii waa'ee Haacaaluullee nama bira irratti wanni jechuu barbaada. It's okay we gonna see it anyway kijiba wanni inni dubbatu namatti isin tolu waan inni haasawaa jiru is just nonsense jechuudha wanni inni haasawaa jiru. Taan ajandaan teenya tabira arraan tana guyyaa hagayya 6 guyyaa kun guyyaa hiriira guddaa Oromiyaa keessatti itti baane guyyaa seena qabees bara 2016 yaa fi guyyaa Jawaar Faalleen itti galan millennium keessatti galma barkumeetti itti kabajame jechuudha. Sochiin biyya keessaa sirriitti deemaa jira. Sochiin sirriitti deemaa jira. Mootummaan muddameeti waan qabatee gadhiisu wallaalaa kara biraati waan biraatu dubbataa jira which is fine. Qeerroon immoo tooftaa bareedaa deemaa jirti. Tooftaa bareedaa guyyaa afuraffaa isaa qabsiisee jira. Konkolaataan bakka jiru dhaabbatee jira. Tokko immoo habadee deemaa jiru. Nama mootummaa qeerroo seera mootummaa cabsu wanni hamaa irra fudhatamu deema tarkaanfii hamaa irra fudhachuu deemti qeerroon beekuu qabanii jechaa jiran qeerroon dabarsaa jirti. Amma namni tana booda seeraa fi heera qeerroo cabsee deemu fayyaa argadhu deemii arra waraana si marsee si ajjabee siin deema immoo iftaan nu eeggadhu siin jaan information kee hunda ni qabna nu eeggadhu siin jechaa jiran jechuudha. So kanaafu qabsoon cimtee itti fufaa jirti.
nuti kaayyoon teenya arralee borullee geejjiba irratti fookasiin keenya geejjibni tokko akkan sossoone warra Finfinnee warri qabsoon kun warra Finfinnee ka Oromoo irratti akkanatti allaagataa jiru warra Finfinnee ka Oromoo galgalaa ganama tuffatee arrabsaa jiru Finfinneen Juhaar hiitee irra teessu Finfinneen Haacaaluuf meetira lama dhabde Finfinneen ummata sobduu qofa wali qabamtee xalaata Oromoo taate tun qoqqobbiin kun isaaniif waan kaayyatamee fi ammallee mootummaa kana mogolee isaa cabsu baankiinis maallaqa nama dhoowwataa jira maaliif barbaadda qarshii meeqa barbaadda qarshii dila kana maaliif gaafiin dur naman gaafatamne gaafatamuu eegaltee jirti yoo arra baankii Itoophiyaa dheexee nigdi baankii dheexee gaafatisiin kannan beeyti hudhamtee qabamtee jirti lammaffaa torbaan lamaaf dhaabbatee jira mindaa kafaluu already they stop mindaan dhaabbatee jira kunis qabsooteeti kanaaf itti muddii siin jenna mindaan dhaabbatee jira gaafa mindaan dhaabbatee qarshiin baankii Itoophiyaa keessa humata kan jiran baankiin qullataa jira liqiidhaan duraan itti qicaa turan namni qarshii qabullee kaan baafachaa jira kaan karaa adda addaatiin fayyadamaa jira jechuudha sangubbaan guyyaa takkitti konkolaataan dhaabbatetti qarshii meeqa diinagdee khasaaraa mootummaa kanarra gahaa jira kanaaf qeerroon jabaadhaa jabaannee itti fufuu qabna warri ammaan tana exactly bal'inaan keessattuu godina Wallaggaa Booranaas Arsiis Baalees Harargees cimee itti fufee jira jechuudha qabsoon Oromoon bakka jirtu hiitee jirte jechuudha immoo waan takka dagachuu hin qabnu dhugaan isiniin ja'a kutaan lama Oromiyaa san bilisoomsuu ni danda'a kutaan sadi yoo muratee waa irraa dhaabe biyya san bilisoomsuu danda'a Harargeen karaan isirra bobba'ee dhufa karaan Mooyyaalee irraa deemu karaan Sudaan irraa seenu namni godinni sadeen kun keessa qaxxaamuru qoftiin yoo hudhee qabe biyya tana sirritti bilisoomsa biyya tana sirritti beeleessa biyya tana sirritti dheeboysa jechuudha godinni sadi qoftiin ga Oromiyaa guutuun sadiinuu yoo silaa jabaatee waan kana itti jabaatee fufu jechuudha so kanaafuu Oromoon jabaannee waan amma qabnee jirru sochiin biyya keessa akka waliin jenne haadhumu biyya keessa wanni nyaatanii dhugan wanni Bukhaaree jiru haadhumatu ilmi namaa miliyoona 120 ilkee miliyoona 120tu taa'ee nu eeggataa jira 30 baay'isa ilkee 30 baay'isu miliyoona 120 ilkee biliyoona meeqaa taa'ee nu eeggata jechuudha kun hundi ilkeen dillituun duyda Oromoo irra bobbaatee galti Oromoon nagahee jira amma sirratti bareen jira anaa miti kaatiran irra bobbaatee na wanni gootu nu qofaa miti rakkoon keenya jabuuti illee bochaa jira huno jimaan jabuuti seenaan jiru Somaalee seenaan jiru tokko khaatamee seenu khasilaa qarshii 200 gurgura qarshii 100 gurguramaa jira jechuudha this is good nuti khafeenu depression maaliif waan gooneef qabna waan nuti akka ta'u feenu jira jechuudha gaafii nuti feenu jira hanga kun galma gahutti qabsoon keenya arrallee borullee cimee itti fufa jechuudha so kanaafuu Oromoo teenya jabaadhaa qabsoon teenya qabsoon qeerroon amma eegalte qoqqobbiin diinagdeetii fi qoqqobbiin diinagdee mootummaa laamsheessuu fi qoqqobbiin geejjibaa cimee itti fufa yeroon beekamneef cimee itti fufaa jira ka itti aanu kana daran hadhaa'u jechuudha kana booda qeerroon akki jechaa jirtu yoo ammaan booda konkolaataa sossoo hunda akka ifiif tarkaanfii furra fudhatetti haala kaa'u jechaa jiran jechuudha so kanaaf abbootiin qabeenyaa didanii wanni qeerroo cabsanii deeman yoo gommaan duraa urate yoo konkolaataan duraa jige yoo wanni takka taate isaatuutu ifirra tarkaanfii fudhate jechuudha we cannot do anything ifiif tarkaanfii furra fudhate jechuudha so kanaafuu jabaadhaa qabsoon teenya guyyaa afuraffaati akkanumatti gaaza itti qica akkanumatti irratti dabalaa deemti malee wanni ammaan booda duuba deebi'u hin jiru jechuudha kanaafuu jabaannee cimnee itti fufuu qabnaan isiniin ja'a tabira arraan tana mana murtii dhiyaatanii turan Jawaar Mahammad Hamzaa Booranaa Shamsuddin Xaa hedduun isaanii dhiyaatanii turan ragaan yeroo duraatiif irra dhiyaatee jedhanii ragaan sun immoo girdoo duuba yookaan maggaarajaa duuba taa'ee haasawaa jedhan what the hell is going on in this country maali nuti ragaa mana murtii maggaarajaa duubaan dhoo isaan godhanne this a new fashion way drama ay drama jarri kun bar drama dalaguun beeku bar inumaa gaafa mooyyaane san rooyyaa'u ala rakat tolchanii ummata sagalee dimxaachini samaasan dirree baasanii ummata bareechanii tolchanii itti as baasaniiti huno hodha maallaqa
nuti khana godhe jaa daseerratti boombii akkana dhoofni arwana masgidi waan akkana gone jaani fakkeessuudhaaf bar TPLF hooyaa TPLF bar itti beeyti diraamaa dalaguu jira keenya diraamaa TPLF dalaguu sirriitti itti beeyti daleedee fakkeessiteeti ummata kana ama 22 lamatti murteessite amma kunoo khamaal jaanii khama garaja duubatti ragaa magaraja duuba dhoysanii is a new fashion or maali amma kun maal jaamame amma kun magaraja yookaan girdoo duuba dhoysanii ragaa irra baasanii amata meeqatti faradu deeman so kanaafu kunis isinin baasuu isinin jenna yaa jira keenya jabaadha nutis ni baafna Jawaar Mohammed hidharraa ni baafti qeerroon hidhamtoota Oromoo miila haga matatti guututti Oromoon hidharraa akka baaftan abdii firraa qabna nuumiti warra Finfinneetti kadura gabbee down Abiy free Jawaar Mohammed haga isaan jaanii qabsoon teenya cimte itti fufti jechuudha خبرة أبنين الرأس بيت دبتلي كمان بر أبن نانو أمارة أبنين شمالس أبديسا أو تي في توبرت أسبيت إفا مغافة شوك أبا كابينيا أمارة نانو ساخي سبديف أسبيت إفا مغافة شوك أبا سينجا بغا سينجا إسين تو أفانين كم نري غافة كابيني دمشو كارشي بليون أشياء منانو أمارة خيسا قبت كونستراكشنين دلسون قبتو ما في دبتنا ما أصبح إفا مغافة دانجينان you never ask because isin ergamtoota isin farado naftanyan irra hortee fi'attee cha jetta isin gulufsiiftu waan taateef afaan hin qabdan jechuudha qabeenya biliyoonaan shalagamu akkasitti naannoo Amaaraa gubate damshoo dura abbaa ililli hoteeli gaafa barattoonni keenya naannoo Amaaraa dhuman gaafa namni keenya walloo irratti akkasi waraanatti bananii ummata keenya warra walloo fixan isin asbaatanii asbaa dhiifama gaafadhaan jettan afaan hin qabdarre isin wanni isin dalaydan ummata naftanyaa gammachiisuuf ummata dabtara ummata waan takka hin qabne ummata humna hin qabne ummata elitii naftanyaa magaalaa qofa keessa ya araada politika warra gaggeessu ya katamaa politika warra gaggeessu warra Finfinneeti gammachiisuuf tatteessan isin bar odoo silaa dhiirallee gammachiiftan bar nun qoccoo bar odoo silaa ummata guddaa ummata nama sodaachisu ummata Oromoo sodaachisu خسلا TPLF جالو غافا ورا وقادي دمي ترب هيدا لفايدة سنو قيرون فون قلستين توري خايسر جبا وصو تجاجل تنيس اوكي أمتا دبترا قنتا خيسا أس أمريكا فرا قلستاني خاكا دانيل كبرت خاكا أمانا مچا برينتي سنيدا لغو أمتا أدى خانا هونتا قلفتاني أمتا خانا قمتشيسو إليتي نفتانيا إسين أورومو جابسينا جتان أورومون بريچو إسان خانا قمتشيسو جتانيت أرانتان أودو إساني في أمتاني تفتمتاني هونو أرى خسلا أبنين خليل ألتي وقاسة دي أمري نسا بارتي انقدر ألتيتو أرى شمالي سابديسا دفي قبهيتي دي فما قافتلو دفيتي أسبهي دي فما قافتلو وان قبهينيا نانو خيسا قبتي جانين بقى جانين خانا بقى جانين معلف إساتون قافتي ري إساتو قافة إنفستري أورومو قبهيني إسا نانو أمارة رتك أرشي بليونا أول شلقمو درا قبتي هنقافن قافة براتوني أورومو نجان هنقافتن غافا أمني والله قبت هنغافتن حكما أنت ليساو أمتا أقو ليساو أمتا بنشانقل ليساو خنانو ساني خيسات أمتي قرتني أكنت ليرتي سنغافت تجاتشو إسن ليرمان تيسن أورومو رتي إسن ليرمان تيسن كيرو فالمتي إسن اللي بلسومسيتي خاكا أباق إيرو جوار ماما فاخا إسن بلسومسي أنغو إسن هركا خاي خنرت إسن ليرا تنمو إسن هركا فونا أما أورومون قوتو إسن غرقل تجرت إسني دمك تجرت إسن أركافورو تينيشو تانا شكينا واتكلي توني كايو تينيا كابسو تينيا هانغا تشيجيني نياتانيت كابسون تينيا اتفوفتي هراران فين سينتجرت أراني فين سينجر شورتيجين سينجر This is good خالفينو اللي خانا ما جي أتوكونو تنفرن إتو مكيجا غازو أفنيشو إتي جيجيرا چاچو أما انتنا ورانينيس إفيفو خان قوي غرغوري بدا جيرا جان هرارجي خيسر رقودان كما بها خانا خان قوي غرغورتي چاها خان قبصوتي مخما جيرا خان ديسا جيرا already مالف جنان لا قبصون خرانا جا غارو مني سي percentage جا population أمتا خيتي percentage جا سينجا percentage جا يو ستي خيلفا percentage جا جتشون فكينيا مليون إبادي دما percentage خوران نما مليون خوران لما يجو أرى أورومون percentage ميكا تلفا خي خناف نيفتا موتومان نيفتا موتومان ولا ما في فتا توكوفا yoo galgala ganama ati itti wacce yoo galgala ganama nyinyi itti yette yoo hirriba dhoowwite tak achitti tak ni hifata takka jaa qabeenya khasaara
ammaan tana keessattuu gibira hunu maayikiraafoonaan iyyaati maallaqa kafalaa gibira akkoo teessan isin kafalaa jechaa ni jiran jechuudha. That's good. Hin kafalina maaliif kafaltan? You don't have to pay anything. Penny. Kanaaf gibira isin kafallu wanna isin goonu akka isaan laala abo bar qeerroon tun. Wallahi this is very sophisticated. Wanni isaan godhaati akkitti isaan kokkee isaa qaban akka bakka is unimaginable waan yaadamne bar. Yoo magaalaa gabbaatti dalagaan ni jirti. Baajaaji ni jira. Dukkaanni banaa waa hundi ni jira. Warri baadiyaa waa hunda ni fidatan ni nyaataa ni dhugaa ni gala. Immoo kasossoo hin dandeenye warra gurguddaa. Maaliif waa hundi karaa gurguddaa kanarra bobba'ee galaa jechuudha. Maaliif Oromiyaa keessa namni waan fedhe fedhu gurratii ni nyaata. Fedhu muka nyaata. Fedhu jimaa nyaata. Fedhu wama fedhe haa nyaatu. Ol deemee waan barbaade achi baala gurratee haa nyaatu. Yeroodhaaf goommanallee godhatee haa nyaatu baala. Isa okkee qabsoodha. Sini galee? Garuu gaafata magaalaa keessaa dhumte waliin qabsoodha waliin beelonaa jechuudha. Waraanni dadhabaa jira. Waraanni already stress tahaa jira jechuudha. Stressful. Maaliif qabsootu stressful si godha? Maaliif jennaan ummataatu beeka seenaa addunyaa irratti waan PhD ni dalagame. Wal yaadachiisu muumina fayyadisiin isin yaadachiifna. Maaliif jennaan qabsoon tun gaafa mootummaan tokko ummata wajji wal qabe saba guddaa tokko wajji wal qabe saba qabsoon riphee lolaa fi mootummaan ogaa wal qabe wal injifata wal ajjeesa waggaa 20-30 irraa fudhata. Gaafa mootummaa fi sabni tokko wal lole immoo yeroo gabaabduu keessa mootummaatu kufa. Maaliif jennaan tokkoffaa gibira irraa eeggata ummata kana. Lammaffaa ummanni kun diddaa agarsiisa. Manni murtii dalagaan jiru wanni takka wanni hujii idilee jedhamu socho'uu dhoowwitee jirta. Kanaaf mootummaan kun ni danqamaa jechuudha. Mootummaa wajji wal lolee mootummaan addunyaa tanarratti ummata injifate hin jiru seenaa addunyaa irratti. Hamoo hame malee. San gubbaan ummanni Oromoo akka isin beeytanii ha digrii qabu. Qabsootti digrii qabu. Isaan maal jennu? Aizo achi warra dabtaraa walii guurratanii bar. Warra dabtaraa walii guurratanii ተውት ለኔ ተውት 1000 ዓመት ወደ ኋላ መልሳለሁ ወደ 1000 ዓመት ወደ ኋላ መልሳቸዋለሁ አነቲ ዲሳ አመኩመ ተካንዱ በደብሳ ቀሮን በታተናል በር ማልጀቹ በይተኒ ላል ቦሎላ ነምቺ ቦሎላ ቀርሺ ሚሊዮን እስኒ ህምና ደገፈዳ ቲፒኤልኤፍን ባንኪ ናሽናል ባንኪ ኢሳኒ ቱሬ ፕሬዝዳንቲን ቁልሰኒ ደመን ከዝና ኤፈርቲን ኸሳኒ ቱሬ ኩባንያ ነዳዳ ኸሳኒ ቱሬ ዋን ቀበን ሙጡት ጎዳኒቲ ትግራይ ይፍገለን خوتو مين أبان إيرتاتي خوتو دي نتياس ديمي سينجا قوة إسان ياچي فتي قتاجر قرر ده مال فيدا خوتو دي مين أنك أبداس ديمي جا أبيين أبيين يوغا رفو كاسنان كلا أما چيچ بيار باني دك ملين دبلا منير قتي أمريكانو رفو كارشي ملين انگتك پليس نالي كيسا پليس غازلك إتاناس نراخاسا پليس أسين اللي نالي كيسا پليس انفستمنت هايا هود مي إيقلاتي أتيس تستيقونا مي تستيقونا هود جانيتي أبا ملين دبلا مدرب أبا ملين خيا أمفريري مالك وقافدتو رنچنا إذا أكني لنجر با أمان أبجو أيوتي ياغو تجي لفاخيغا مالغود ميديا حكا إسات هود مليون ديدم أتيس هود مليون هاغن أتيس هود هاغن كادري أتيس هود إيسا جرري غافا مني سفنجله غافا أكا فيتو تيب ميديا مونوبولايز غوته سابا أورومو قدا غان عربسيت كيسيتين مانا غلچه چابسي أكا نغوسا درساني تا أي سرام It's too late نقصهم ما ندلي تجارة دي دمي تكفرت أبلي سخي حكابته هو يرد اللومي رادو أجر أرى إيفن نقصني سعودي تو مجاني سارو فيه ليبرال قولو فيه سعودو مسعودي تناو فكينيا هندن ده موچو أبيوت خيا وي أبجون تيجي أمنا أقول تجري خين أبجون أيون تيجي قافتك أنا تيماتورت خنين جزء دمي سكر بيتنا جد وجاتين برلا الماكينة وجه سكر بيتنا فجيبر جزء نمو مان تيجي تيمرا في غانا جل أنسولا جلو غانسين بر موزفولد يرا فوجرا سيري موزفولد تكارشي كومو ميغا سانغرتني موزفولد بر سني رامبر أكنا راحة دعارة بر بر نقصان في ساجا بر ها جزء أيون تي هو نانجت بك أصلا ما متاخي خيس he is psychotherapy متهم فيان كبره he is sick he is a sick man بر مراتا نبول تاجر جرا خينيا سوفا وفته جزء تطول فته جزء خخفلو دعاسة مراتا ده خنا أبجو إساسا نقول تدجى قرشي مليون صدقة تشي تهرن جرجرة ها بي عربة لدك أبو جرخين غازة لكي غورن سنغرتني ميه هاي غازة سلكي سنت كونا تشيل ليسا جين هاي أسيد ليسين because أتينكون مكان خي أبي أحمدي حديث اللي تكو خيسا وان تدربيته يرتوف أكس قدير السلام عليكم نام جيش هودي أبي تنكابكو تبلاب سيرنا كامجر
السلام عليكم منام جي حديثة قوت ممخي سنبودا وقال لن نميتش كرشي هايه هو كرشي ملينا كنتنا ديم هايه ميسي لالاتي غازا لكينو رافو دتساني استقواتي سيد ريسنا جانين أتشي فودت هايا ماليني سخوتي أما قا مالكني خان تايي دونغوراتيس خا بيل جيت بر بيل جيت كرشي كريدي كاردين دي مبار سلا أما تاجري الدنيا كينيا بيل جيت مي تكا كرشي مليون لما خيشا كبتين دي من بيو فرشاني أمو مانتن أوروموش أفسنا جاي جمدي جوار محمديس أمو نيكونا كيرو تناس أما بلسنا يتشوران ها كرشي مليون لما مي الدنيا ترى كرشي مليون لما تايي ملي قرتني خيشا كبتين دي because أتشي دفتري مالك سدكر دفت هو دواتيلين ديم بيت جولي أما هرجع خيسايس نما خد النوبتي أرسي خيسايس الدنيا تنوفجاس بالي خيسايس نما خد النوبتي ولا خيسايس نوبتي شوا خيسا نوبتي ولا استوتا خيسايس نوبتي ماريو خيسا نوبتي جاء مالك فجاسي إتي فجاسي مالك خنا جمدي أبيخي أما نقصه تامي جيتي مالك خانس فوده خان مغارجا تولشي خان هاولتي تولشي خان باركي تولشي جنزب كيت يمتاهون بدرو مزاون يالله لكن خفل مني لكن أشما جرتي investment إن دابت ربين أمو أوفيتي إساتو شريك آمي كورونا نسلو فيرتي خسارة كوبا أنت رفا جرتي شو أرى خنافي investment إن إثيوبيا أسبه no دبين جبدور دبين أكا إسي وريت الله تي في وريب أرك أسير راقب به هاسو خنامتي دبين جبدور دابت داجي هونو إبيس ردقا دبسا دبين أكا إسين جتني متي دبين جبدورا we gotta do something جاني جران already وانت كقولوك أبنا وانت كدفنه هتتمانين قولو تانان فولي خربرانو ديبي أجرا أمنوكو بارات كان أمنوكو اتمد غنا لال مال ديوتان إنو ما أما يرو دراتي في بركزي خام مال جنبيتا إيغا أبانا لنغاتيكو ماري إنيو مبيخو واني سان جانيني تيكو رغا وليت سبا ديتين دفاتي تيكو ني إيغا جي تربال لما دبرسا إنجيرو أرى إنو ما هاتي كاتو هاقود دتو رغال لي تاتو رغا صوبال لي تاتو مغارجا دوبان تبسني جيران أرى قبصودا نما تكو جلاهي خاجران قبصودا it's good جبادا غنا اتفوفنا ولي اتفوفنا مالف جنان بانكين إثيوبيا جبيرا غورا چانجيرو مالك دموزا خفلان جيرو مالك إني بانكي خيسا قلته خسين انجيرو خباهو مالي كونكولاتان دابچا جيرا جبادو قيروتي جبادو المان أورومو أرانتنا منقدتينيس منقدونيس دائمنينيس قد تكا شمرن ليرا هندي خيوتو سالا في أمرين الدولين بافنه قيرو تهوك أبدا جيزي قيرو جان قررتي جان جينا قيرو نيغا مالف قيرون متانيسا ملت توك أبسو تينياتي أما بودا ميلي ديمو قيرو دا منقدون قيرو منقدتين قيرو دائمني قيرو هندي سا قيرو ديچو ملت توك أبسو تينياتي ملت تو ديدا قبرو ما خينياتي سو خنافو جباني غنا